ولكن كسمس انت القرآن تشرتي في يجلس ود أربعة قرآن ربي تشرم مسد اللنسي سويته قرآن ربي تشرم مسد لقاه ما يوتي فيديو كان شربه انت اللي تقول كجرت تقابم تي سيرت ياتو كم أك انت الأسمي كربي يجبوت كيسات مالوان تات إسي أفتي قرآن نما ميك أكيسا مالوان تات قرآن ربي حاجة يوم إنه تي قرآن ربي أمانتي كنا تقول قرآن كنا ترى زين جنيت مسلم إثيوبيا جولن كنا مسلمين نماز أمانتي نماز هنتوكنا كتابة مصابة ورد كمان هنتوكنا هنتشرين نما هنتوكنا أمانتي نماز نما أمانتي كنا توكي بيفا كمين يقول تركان في تلوك الرفض دندوك فيديو تندي كيسة شوربنا انت اللي تقول بيا كيسة جبو كم كيسة بربادم تي سيرت ياتو قبدي تركان في جباد الرتي فلتمو إسين مال وان تاتي نمو دي كريستان مليونو تكيسة افتقو أنا ربي فندور حواساتي كتير مالوان تاتي نمي أمانتي كجارة فيديو كان شير كود انت اللي تقول بيا عربا كيسة شمرن أفان عربا فيديو الرتي وجداتي فركتي كابامتي سيرت كريات ووسي سودان دين كشير كودا حواسي مسلمة Arbiyaa keessatti immoo hammaataa jira. Ijoolleen naannoo baadiyyaa jirtan wallahi rabbuma nama eega malee namni eegeef hin baasu. Ruuhiyaantu innatuun gaaf dhalatu baati bakka itti baatu isatu beeka. Akka itti baasus isatu beeka. Isin immoo jabadhaa ofeekaa isin jechuu barbaadeeti. Maaliifi amma namoonni wantooti miidiyaa irratti dabarsaa jiran of eeggannoo cimaa godhaa halkan deemu mana bahu qoshashaa gatu yookiin gara magaalaa garuu haa ta'u keessattuu ijoolleen dhiiraa bodoonni naannoo baadiyyaa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa isinin jechuu barbaada. Inshallah rabbiin isin bira haa jiraatu isinin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo hordoftootaaf kabajamtoota kiyya intalli qura'aana ciccirtee akka bakka seentanii nu qabdan jedhanii dabarsanii jiran jechuudha. Ani kana dhibu keessaa tokko ilmi namaa kuni akki yaadu bichaan beeku akkamitti akka inni yaadu ati yoo qura'aana ciccirte maaltu si dabala yoo qura'aana ciccirte maaltu si dabala amantaa muslimaa incima malee bataan deemu hamma feetee goote simmoo sitti dheerataa deemti malee sitti gabaabbataan deemtu hin beekta jechuudha. Gaafateen dura intala qura'aana gabbaatee sababa miidiyaa guddifachuuf qura'aana rabbii cirte waan isin taate waan isin keessa jirtu ijoollee asin dura Suudi Arabiyaa keessatti Dubaay keessatti warroonni qura'aana cicciran waan ta'an hin beektan. Isin mataan keessan jechuudha warroonni kana dalagan. Har'a miidiyaa irratti gabbaatee qura'aana ciccirtee kaatee shinti beetii keessa keetti eenyu bira galtaati. Eenyu wajji galtaati eenyu irraa nyaata eenyu irraa bari ilma muslimaa bira galtaa. Fakkeenyaaf mana muslimaa galti. Viidiyoon isii kun amma dhiisamu beeka. Viidiyoon isii amma dhiisamu. Hin dhiisnullee jedhan. Suudiin immoo lamatti akka hin beekne beekta. Ummanni Suudii ta'ee ummanni biyya Aramaa lamatti hin beeku beeke. Jihaada namarratti ba'an jechuudha bakka diinii rabbiititti jihaada namarratti ba'an. Isaanirraa damoosa nyaataa isaanitti ilkaan addeessaa qura'aana rabbii jijjiirte. Ati eenyu caalta? Intala gaafa isa Jibuutii keessatti ta'e Sumaalee keessatti ta'e akka ta'e hin beeku intala san jechuudha. Murtee umrii isii guutuutti itti murtaa yaadde yaani namni akkanumatti zim jedhee qalbii ashoofaan sa'een waa'ee amantaati irratti amantaa muslimaa irratti namni hin callisu. Kana beekta. Ammallee ijoollee wantoota akkanaa dalagan uf eeggannoo godha. Homaa isiniin godhu. Qura'aana ciccirtee waan ati nama miidhu jiru yoo uf miidhagaa san beeke. Miidhaan tokkoffaa dalagoo keetirra ni aramta. Innas beekeetitti ni murtaa'a. Hojii kee riskii kabuyattu irraa badda. Warrumti ati akkas qura'aana ati gootee viidiyoo hojjetu warrumti sun yoo si arge sitti nasbee dhufa. Nasbee keetti ba'a. Bar ilmi namaa kun nan beeku jettee yaadini. Viidiyoo kee araboota irratti yoo sheer godha. Viidiyoon kee gaaf araboota irratti sheer godha. Viidiyoon intala kanaa sheer godha. Namni gisee amma miidiyaa irraan dhabamu. Inshallah daa'imnu si arguu dandeetti hojii kan kee nama biraa dhiise. Gisee amma daa'imman online irraan dhabamtu.
nasbee keessan ofii keessanii ofittiin soroorina. Waan nama miitu seeyin, waan ummata islaamaa miitu seeyin, mataa kee miita. Gaaf mataa kee biite waan godhamu ofitti murteessite waan ta'eef. Quraana rabbiitu biite ofitti murteessite. Namni yaanni akkana. Namni samuun isaan dalani akkana. Isin galee ani na ajaa'iba. Ijoolleen tokko tokko wantoonni isin hojjettan na ajaa'iba. Maa inni akka waan ummata musliimaa hunditti hiddaa buqiftanii gaafa hojii akkasii hojjettu, gaafa waan akkasii dalaydu. Ajaa'iba. Kanaaf waan isin jechuu barbaadu. Dhagaya. Wanti isinin jechuu barbaadu dhagaa. Hin dalagina waan hin fakkaanne, fakkeessina waan hin fakkaanne, kuni waan hin taanellee. Namoonni amantaa islaamaa irratti deeman ofii isaaniitii lubbuu ofiitti deeman. Otoo argan, otoo waan ijoolleen gaafa waan quraana tuytu gaafa amantaa islaamaa kana irratti gaafa wal morman, warri wal mormatu barbaree daddasina jedha. Quraana irratti, amantaa pheenxee irratti, amantaa ortodoksii irratti wal mormatu miti irra guddina ummanni irra wal mormatu amantaa pheenxee irratti wal mormatu. Ijoolleen quraana gubbu ijoollee pheenxeeti. Hin beekamaadha kun. Ijoolleen ortodoksii akkasitti itti baatee hin gubtu. Ijoolleen pheenxee irra guddina isaanii warroota bakka kanatti fiigan jechuudha. Miidiyaa guddifachuuf isaantu fiigaa. Hatta waan bira dhiisa quraana yoo curte miidiyaan keessi guddata. Sirri nama fakkeenya quraana yoo curte namni dhaqee laala jechuudha. Waan isin haasoftu waan isin gootu san. In ta'u miidiyaan kanas hin guddatu. Nasbee keetu sururama nasbee kee baasuuf deemte. Gaaf intala san nasbeen umrii usii guutuu hidhaatti murame akka waan nasbee nama tokkoo baafteetti. Itti murtaa'e jechuudha. Uddimee isii guutuu isii itti murtaa'e. Qoosan hin jiru immoo beeka ummata adii biratti qoosan hin jiru. Ummata gurraacha biratti illee amantaa irratti qoosan hin jiru. Isin galee ummata Itoophiyaa musliimaa irratti illee qoosan hin jiru. Ofii keetii ofitti taphatte malee, ofii keetii mataan keessi sin dalayne malee, mataa kee of dalaysiiti. Abbaan fedhe waan fedhe jedhe fakkeenya matsaafa qulqulluu sayyoo namni sun jedhe nama santu maa cirte ani mucaan gabbee dhiifama gaafate. Ani dhiifama naa godha uummanni kiristaanaa balleessan kiyya sirriidha. Amantaa namaa tokkoffaa tuquun hin barbaachisu. Namni amantaa namaa tuqu amantaaf illee hin kabaju. Kana amma wanni jiru wanni biraan jiru quraana jirte namni si dhiisu hin jiru. Nasbee keessanitti sururina biyyaan baa keessa jirta. Lubbuu kee baasu ofii keetii lubbuu kee ofitti dhaatiin. Yoo gadi baatee fooqiraaf darbite malee namni si dhiisu takka illee hin jiru. Kuni beekaman. Viidiyoo keessuma irratti dhaabaa viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti obboleeyyan keessa Arbiyaa keessa jirtan rabbiin isin haa eegu of eeggannoo cimaa godha. Sababni isallee maaliifi amma roobni hammaataa jira. Rooba hammaataa jiru irratti immoo tuyyu roobni biyyoota Arabaa kana gaafa rooba hamaa rooba akka badaa rooba kinoo dafee roobuun akka badaa rooba jechuudha. Kanaaf asuma irratti dhaabaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti Eid Mubarak. Bagettiin isin ga'ee jala bultii ayyaanallee isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyya laayik gochuun sheer gochuun sabiskiraayib gochuu fi akkasuma yaada intala kana murtee maal akka itti murtaa'u immoo hin dogongortee immoo hin dogongorree kan jedhullee mirga qabdan koomentii barreeffachuu isin jechuu barbaada.